Abba ma bakanko faccia gorro rakese addo garana kese ranna le ko tuma jarsa sarbali lana tokkono Wayye. Ati afaan Sumaalee sirriitti beektami? Adeero afaan Soomalii hin dubbadhu malee sirri beeku waan isiin afaan as baate. Waan Nasraan afaan Sumaaleetiin jette san Oromiifatti nu hiiki Nasraa gaafanna. Thank you. Video si biraatti bani. Video si biraatti bani. Video itti bani nu hiiki. Thank you. Tokko kana maali video itti bani jetii yaali laale record godhate. Thank you. Dhageeffadha waan Biraatti bani. Ana itti bana ayyee. Ana itti bana. Takkatakkaan. Itti bana nu himta. Okay. Good. Hi. أنا كثير كنينا مذيع في إذا ما سيدي أباد خسراني الفيت توقي ما توقي سخراني. نصر أنا قبل وشة. نصر أباد نجا أمس فيديو تبانو ديما متي نجا أمس نيو. أوكي. واي هاي سلوك فر فيديو فر والله فر يا هور تسوق. هاي ولا فر. أنا فرو. صبر. أنا فرو. أوكي. ما دولتيني كي شنتما. نجا بابي فيديو ولا فريا أتيجو أب سومالي أب أوروبا وترجمان يا أدي نجا أمس أبي وسام بات نجا أمس نصر جالس يعني أنتي بنا أبان أبدي أورين فتنو أي كلام بود أبا بدي كبرتي مرتين أيه يا نجا أمسا والله نجا والله لازم اي نما سمون الرؤيا موت قودي بقى نصر ابي احمد والله انا oromo ne gefadda ummanni somali abi yiddaawun jechuu jira miira keessa nagalchanii jiran jechuudha afaaniin hangaan beeku akiraa biyyeen isinirraa ittiin dadha'u gaafa akiraa jechuudha hangaan beekuun itti fidadhaa sheer godha kiraannaagiyaa likki isaanii litti hima somali day dhageessuga abiyyi daawun maddii kartan abiyyi daawun maddii kartan jechuu maal jechuu abaabdi takka nu hiitame abaabdi Abiyyi daawun maddii kartaa jechuun afaan Oromootti maal jiru takka nu hiite Abbaan dhagahee nu amma gubannee tattaa'u jirra. Okay. No, wallahi dhuguma jira. Oromoon namni kuma dhibba torbaa jala jira. Nasraa yoo badii qabaate hin gorfannaa obboleetti teena. Abiyyi daawun maddii kartaa jechuun jechuudha. Abbaa waan si gaafatan deebisatin yoo ti diddaara ammoo afaan ni qabi. abiyyi wuxuu maamulayaa dadka Itoobiyaa uu maamulayaa abiyyi wuxuu maamulayaa dadka Itoophiyaa maamulayaa jette maal jechuu abaabdi Abiyyiin uummata Itoophiyaa bulcha malee uummata Soomalee hin bulchuu. Okay. Oromoo dhashe weeyaan Abiy Ahmed waa ra'iis keeni Abiy Ahmed waxa weeyaan goota ilma Oromoo weeyaan maa kun amma maa rakkoo qabaree gootuma aangoon akkatti ashkaraa jira amaaraaf Tigree kan nu huyyuu nu boochisaa jira ta'uyyoo koo yaada kennatu wal adda balu bataam jechuudha kun dhugaa jiru achirraa namaa jette. idinka doqonnimadin Abiy daawun markaad dhiyeessin Abiy waxaad mudaysa ma ra'iisi Soomaali baad mudaysin kaaleya biyyihii annaga qasab baanu qaadanayna alaabtaan doonne heebtii laa kutte muka hudduutti isin naydhee bishaan kenna fudhannaa jette maal balleessi taree fudhata shaampana deessu dhaqee milike. La ilaha illallah. ani isin jaaladha isin kabajaa wanti anas keessa fayyadame waa'ee lola kaasnaa miti ajjeesaan jenne isin ajjeesnan jenne nuti mootummaa keenya malee mootummaa Soomaalee miti abiyyiin aangoo gadhiisi jechuu hin dandeessan ammoo bishaan keessan meeshaarra buufanneeti bishaan keessan dirqii meeshaarra buufannee biyya keenya ni fe'anna kana qofa kanin ani immoo dogongoree biyyihin qasabbaan uqaadarena kanin jeexana kan dogongora tokko chaan kun siigalee anuun kana niin beekaa maal jechuudha inni
maal jechuudha? Humnaan itti fayyadamna. Humnaan itti fayyadamna jechuu bishaan keessan sii galee. Bakka kana qofaan bakka takkitti dara. Amma Nasraati abbaa abdii jaalallee kee durii xilaata kee amma dhiifama gaafadhu. Asli salaamu alaikum. Amma laa nuti akkam nama guddaatti haasofna malee dhaggeeffadhu. Nuti yeroo bakka ijoolleen bishaan itti. Abbaa abdii deebisa amma abbaa abdii deebisa. Salaamu alaikum obsaame. Obsi. Dhagee asli yeroo bakka ijoolleen itti taphattu dhufne ijoolleedhaaf bishaan akka isaan kuurii hidhataniif bishaan bannaaf malee nuti nama waa hidhuu danda'u wayii siquu danda'u mari'achuus danda'u ijoollee wal qixaa miti takka ji. Lammaffaa abbaan abdii akka waliin beenu yeroo hunda nama ankooliin fayyadamu wallahi arrabsuuf hin jiran abbaa abdii sooshaal miidiyaa farshoo hashiisha dhugeetii asirraa fayyadama. Isaan hiriyyaan garuu Nasraa ajjeesaa kajoo waan sabni kiyyoon ajjeese yaadittiin gammada malee ittillee rifadhu nama saba kanaan boonu takka garuu yoomirraa dubbinsaa bakka guddaa geesseeti waan akkasii jira. Lammaffaa dubbii ragaa qabdu viidiyoo amma isin dhaggeeffattan kanarratti wanni ani jee hin jirtu kuni sammuun isaa akkuma seef goonetti sokkee rakkoon hin jiru dhugaan jiru kana akkasii wallahi. Abbaa abdii amma nama baay'ee jaalata waan ta'eef abbaa abdiitiif hordoftoota abbaa abdii muufachisuu keetiif dhiifama gaafadha. Eenyu ani moo? Mushurraadha ka. Wanni hordoftoonni isaa kan isa jaalatu. Respecting kaba. Thank you so much. Isa dhiifama gaafachuu kopheen yegabbee dhungachuun naa jira. Kopheen miila kiyyaa. Laa abbaa abdii dhiifama gaafadhu namni nu bashannansiisu hin jiru. No, isnaa bashannansiisu maal nagalchere yaadu. Hooyi abbaa abdiitu qeeboo abbaa abdiitiin maal walii qabna nuti. Isaatu abbaa abdii isa gaafachuu qaba. abbaa abdii. Bishaan dhuydee abbaa abdii. Abbaa abdii. Abooti yelkaan jaataba dandarraa cufan. Amma cooldown ta'ee dhufeera dubbatu koo. Abbaa abdii. Wayye. Bakka bishaan humnaan fudhanna jettu sanitti hin dogoggoree san ummata Sumaaleetiif ummata Kiyyaallee faamsisee jette maal jette ree ati irratti arduuf yamu. Bakka Abiyyi Kiingi jette too. Bakka Abiyyi Kiingi jette. Dhagee Abiyyi Kiingi jette. Bishaan saduu waan fudhanna maalti isin gahe. Waa'ee mootummaatu dubbata. Isiin dullattiin asirra baatee sababa isiin afaan Soomaliitiin bata jettee namni meeqamanirraa kabajaa walitti dubbachuu hin dandeessanii isin? Kabajaan waan isin jidduu jiru hima isin araarsin. Atiif Nasraallee nama eenyu aashuu bilooksii godha nama narrafsin as jalatti. Abbaa abdii. Amma laala atillee nama guddaadha. Nasrallee nama guddaadha. Isin lamaanuu anaaf wal qixa. Anillee mana kana har'a bane. Manni baatii tokko guyyaa 15 cufaa ture. Arrabaan walirratti namni duuluun obbolaa lamaan wal nyaachisuun banamuu hin qabu. Fedhees waan keessa dabrellee hin beeytanii isin lamaanuu anaaf tokko isinii gale. Nasraa kun viidiyoo isii uummataaf baneera. Atillee dhageeffattee jirta. Homa fedhe badaa fedhellee yoo ta'e Sumaaleen Nasratti aantu Abiyyi mabadaa kanatu Sumaaleen nutti aan. Is hero dhugaadha kun. Yaanni isaa nuu ta'uun waan biraati. Namichi goota ta'uu fi dhiisuun waan biraati. Jegnaan ol ta'uyyoo. Siyaasa isaa hin fudhatta fudhachuu baatuun waan biraati bar. Akkattina jibbite maaf nama tokko goota gadhee godhuun sirrii miti. Abiyyi waan irratti xiyyeeffate irratti nama murannoo qabu kun dhugaa jiru. Abiyyiin goota jechuun bilxiginnaa ta'uu miti. Ipiippii ta'uu miti si galee. Kaadiree bilxiginnaa ta'uu miti. Waan jedhe namni waan jedhe galmaan ga'u murataa jedhama. Kutataa jedhama. Just karaa kanaan ilaaltee goota jechuun mala. Yoo feete mootu Sumaalee fi Oromootti fudhattee Abiyyi ilma Oromooti jette. Oromoon bulchu Itoophiyaa bulcha mootummaa Itoophiyaati jette. Nuti dhageeffataa ture afaan Sumaalee akka keessanillee sirriitti beekuu baadhu. Haasa'uu baadhullee hiika hin beeka. Nasraan maal jedhaa turte garama nuti ummata wal ollaa jiraatu. Ummata wajji nyaate. Ummata wajji dhuge. Ummata walirraa fuudhee walitti heerumsiisee. Dumaash baanna ilma walaal baanna ilma adeer baanna minaamin jedhaa turte garama kana. Sinii galee waan Sumaaleef Oromoo walii qabanillee dubbataa turte. Waan Abiyyillee dubbataa turte. Waan kanarratti isin
afaan Somaaliyaa kun isa bayuun mala ilaalcha jedhu qaba. Miira keessa galtan abbaa abdi xiqqoo waan miira keessa galtanatti fakkaata. Ati anama wallola keessan kana karaa lamaan hubadhaa. Ati Nasraan duraan wal janaa turtanii sidhiiftee nama sirra guddaa jaalattee atillee aartee fuutee rakkoon keessan sanna fakkaata malee siyaasa Itoophiyaa natti hin fakkaatu. Siyaasa Oromoolee natti hin fakkaatu. Maraafu isilleen hiree ofii barbaadataa jirti. Atillee argatte isin lamaanuu obboleewwan kiyya afoo inaadilla yoo jettan jidduu kanatti ummanni illee akkasitti koomentii jalatti barreessaa jira. Jarri kun wal jaalataa ture amma bakka gorraa walitti naafe jedhaa jira warri isa hordoftoonni keessanillee yoo araaramtanoo. Abbaa abdiitti gaafa. Ganni jaata malee ganni dhibba jaalle ati hima eena qiyaamoo sana illa yoo never. Hin araaramtani bar. Ummata bukisan basa farude. Jangan. Aku gila gara fadi asli. Ati lammeeffachuu yaada qabda. Abbaa abdii dogoggoraan jaartii biraa fuute Nasraa tana lammeeffachuu yaada qabda. Amma akkatti arta waa isii dubbatu. Aboo ani wanni na gubee wanni takka faana gubee na ajjeese. Bishaan humnaa fudhannaa abiyyi kiingi maarre bishaan duraanuu kenna maarre mina baatnu ehe kajaajaka kaseeta kamata kendaji ka hullum ka tookin ka borotika ka hullum ka gabba liqaaca. Abbaa abdii maal Nasraani hooggantuu mootummaati moo maal akkamitti Somaaliin sababa Nasraan akka itti dubbatte uummata buqqisuu itti yaaddaati. Kan dubbadhaan obsaa. Ani Video isi irra diuti godhanii irra dubbatanii na gubeera caala wanni na gube. Wanta kan dubbachuu barbaada. Namni hedduun yeroo miidiyaa kana fayyadamu Asli Mahammad ajandaaf hojjeta. Follow barbaadaaf hojjeta. Daawwattoota hordofuudhaaf fi sooshaal miidiyaa kana irra guddaan namaa hojjeta. Inni biraa beekamtii barbaadaaf waan garagaraa hojjeta. Ani akka Nasraa Oromoo Gursumitti ani beekamtii sin barbaadu. Dantaafis meediyaa kanarra hin taa'u. Ani waan waa dubbadde. Waa'ee siyaasaa irratti Guys, mana kompilinki gora aktivistoota gurguddaa Oromoon qabdu wallolee wali araarsaa jirra. Uummata rukutama. Taappi gora kompilinki gora akka nama wannoo neetworkiin hin qaqqabne. Hayyee tuhu hin arra. Asli keenya waasiimuu amma girgirri kana keessaa baanee ijoo irratti deemna. Dhimmee nuti irra dubbadde sani dhimma janaatii fi yookaan immoo dhimma oodensii barbaadaatii miti dhimma obbolummaa fi oromummaa biyyummaa irratti hin dubbadde sii galee ani kuni mataana wal qaba malee mataana gadi hin qabu ittiin boona sii galee ani siyaasaa biyya deeggaruu baadhus yeroo diinni abiyyi irratti waan hin taane dubbatu du'eetiin bada malee nusuani arras borus jechuun sii galee gaafa amaara dubbiin teeti wanni an abbaa abdiiti ibsu. Abbaan abdii amma otoo har'aatti yeroo kana galte biyya galte namni maqaa kanaatiin jedhu hin jiru. You are comedian. Nasraan sa'a kana osoo galte wallahi hin fannisan. Biltiginnaa naga Nasraa jibbitu nama jibbitu qabdu kissii qabdi. Itti hima itti fufi. Asli konfitachiisi. Ani gaafa masaraa mootummaa gaafa masaraa obsi taraan dubbanna. Gaafa masaraa mootummaa keessatti uummanni Amaaraa Abiyyitti fe'ellee ani ummata Amaaraa akkan irraa dubbadhee dhimma abiyyi gajjabeessee dubbadde quba qabdanii. Ani kana yeroo dubbadhu siyaasa abiyyiif osoo hin taane qubatti haanutti hidhan sii galee. Farda abbaan dikeena'ee alagaan dhagaan dhawaa jaan sii galee. Ani abiyyi badii inni qabu isin akka nama Oromoo taayetu dubbadha malee abiyyiin deenu miidhaa jira akka fadhan haa godhani jee muraa mataa kiyyaatti ittiin dhiisu sii galee asli arras borullee jechuudha. Ani aramni waa'ee biyyoo dubbates afaan arabaa sirriitti hin beekarraa hin dubbadhaani. Afaan yoonii fi bulchaan Ameerikaa waa'ee abiyyi xiqqeenyaan kaasellee abiyyi gajjabeesseetii waa'ee isaa boonsee dubbadhaani afaan Ingiliffaatiin. Siigalee kanii waliin bacaabatu. Afaan Faransaatu seefama wanni ati hin beekne afaan Faransaa kana isallee nu baradhitu. Afaan Xaaliyaanii hin beekne afaan Faransaa hin beeka. Siigalee. Wannoo kanallee sirriitti hin beektu afaan Jarmanii kanallee moon irraa gasiraa sirriitti hin beektu. Fixeetiin jira dhagee asli wayin simaan dhagee asli. Kanarratti
ani ummata kana takkaa xiqqeesseen beeku saba Oromoo isaan bira dhaabbachuuf moggaa lamaan dhaabbachuu malee sii galee amma mucaan kun abbaan abdii kun gorsa barbaada nama hedduu jarjaruu fi nama hedduu humaan beekne garuu komediidha komedii yaani gawwaadha sii galee gaafa kan waraanni bilisummaa Oromoo hidhee maallaqa narraa fudhate jee nama waraana Oromoon qabdu xiqqeessaa ture hidhanii maallaqa narraa fudhanii kophee malee naari'an jee abiyyi maaliif tuutan jaa abiyyi maaliif Nasra dubbiin teeti. Afaan Somaaleeti komediyaanii gowwaa jechuun maal jechuudha afaan Somaalee sirrii beekan. komedi eenyu sirrii beeka Abbaan abdi. Sabbaan abdii nama malaamaltummaan isi gowwomsee isinitti taphatu nama waan takka wallaalaan guddisira abbaan abdii nama afaan Oromooti sirriitti waa barreessee wanta tasii maxxansineessin. Jechuun nuti ilma Oromooti jennee namni hidda isaatii fi miila isaa qaqqallaa miila lukkuu fakkaatu kan tiktaak irra gadhaa beeyana. Abbaan abdii afaan kamiin na dubbatu. Abbaan abdii kan akka kophee udaan irra ejjetanii Oromoon dura fiigaa turte. Kanaafi asli keenya kanaafi ani Oromoon bakka bu'ee jiraata. Aboo abbaan giddii kunneen nu rabbashe silkiin isaa akkuma shaarmuxaa ammaa mati bira kotu ba'e abbaa abdi. Abbaa giddii. Kanaaf asli maam. Deemi kiriinii kee gurguradhu waa'ee aktivistoota Oromoo walolan araarsaa jirra. Kanaafi asli keenya kanaaf ani hawaasa kiyyaafin jiraadha. Yeroo hunda bakka rakkoon jirtura dhaabbadheetiin dubbadha. Arrallee borulleedha. Ummanni Somaalee jibba Itoophiyaa irraa qaban akkamitti Abiyyi Ahmadii warra Somaalilaandiitiin bilisummaa harkachuu qabdan mootummaa mataa keessanii ta'uu qabdanii ragaan isinii baha je'ee akkamitti Somaaliyaa jalaa baasa jechuudhaa fi uummata keenya miidhaa jiran. Siyaasaa Somaaleedhaan yoo sirriitti hin beekne. Isinii galee? Kanaaf rakkoon Somaalii fi Oromoo jidduu jirtu asli akka qorachuu dandeessa. Waan kana nama gurguddaas deemtee gaafachuu dandeessa. Somalilaandiin Somaaliyaa bareedduu kana fuula duratti ilaala. Hayyee. Abiyyiitu tokkummaa Somaalee balleesse jaaniiti. Kanaaf Abiyyi Oromoodha mootummaa